naannoo keenya keessatti qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya ijoollee isaa dabalatee baadiyyaa keessatti jireenya gadadoo boqonnaan inni itti jiraatu akka cufamu baadiyyaa keessatti horatee akka qusatu isa qusate sanaan immoo jireenya ammayyaa baadiyyaa keessatti akka jalqabnu mootummaan naannoo keenya qoratee giddugaloota 6,600 ol gandoota Oromiyaa keessatti adda baasee jira. Sanaaf maaster pilaanii qopheessee jira. Maaster pilaanii saniin akkuma kabajamtoonni miseensonni caffee godina Shawaa Bahaatti baatanii ilaaltan haaromeewwan hundaa jiru jechuudha. Qe'een qonnaan bulaa rakkoo hamaa keessatti jiraatamu sun hundi keenya iyyuu madabii irra ciisnee itillee irra ciifnee kan itti guddanne sun otuu horii gidduu kan itti ciifne sun hafee manni bitaa mirgaan kan itti dhimmistu sun boqonnaa sun cufamee qonnaan bulaan keenya miiliyonotaan qusatee miiliyoonota sana baasee mana ammayyaa ijaaree Oromoon badhaadhu akka danda'u qabatamaatti agarsiisee jira. Kun gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti kallattiin kaa'ame kun ariitiidhaan karaa qabataa deemuu danda'utu irra jiraata. Kabajamaa miseensi caffee kunis hoggansa gandaa raajii hojjechaa jiru kana deeggaree caalmata kan bu'a qabeessa gochuu danda'u gochuutu irra jiraata jechaadha. So waan haaromeen ama baadiyyaa irratti jalqabne kun yoo ariitiidhaan dafnee itti deemnu waggoota muraasa keessatti qusannaa sadarkaa olaanaa irraan ga'uu dandeenya. Waggoota muraasa keessatti hiyyummaa baadiyyaa keessa jiru cabsuu dandeenya. Jireenya ammayyaa ta'e qonnaan bulaan keenya aadaa isaa safuu isaa eegee akka jiraatu gochuu dandeenya. Hundaa ol garuu baadiyyaa keessatti qabeenya uummachuu dandeenya jechuudha. So qonnaan bulaan amma haaromee ijaare kun lafa sanaaf kaartaa qaba. Mana sanaaf kaartaa qaba. Qabeenya qaba. Ittiin liqeeffachuu danda'a. Dabarfachuu danda'a. Akka ammaa kana miti jechaadha. Amma manni citaa baadiyyaa keessa jiru qorqoorroon baadiyyaa keessa xiqqoon jirtu kun qabeenya miti. Akka qabeenyatti ilaallamu. Qabeenya miti jechuun baankiin hin beeku. Liqeeffachuudhaaf seerri Itoophiyaa kanaan dura ture kanaaf hin eeyyamu. Amma seera sana jijjiirree jirra jechaadha. So namni haaromee irratti mana ijaarrate kaartaa hin qabaata. Liqeeffachuu danda'a, jijjiiruu danda'a, gurguruu danda'a, daldaluu danda'a jechuudha. So gandoonni keenya kana dhugoomsu taanaan waan hedduu kanaaniiku jechuudha. Kuni haaromeen lafa qabata taanaan gandoota keessatti carraan hojiin babal'ata jechuudha. Maaliif dargaggootu mana sana ijaara. Dinagdeen sila jenne sun abbaa qabeenyaa hin humna jechuudha. Miiliyoneroota hedduu baadiyyaa keessatti humna jechuudha. Investimentii hedduu baadiyyaa keessatti saaqna jechuudha. Industirii godoo babal'isna jechuudha. Magaalaan achitti uumame sun industirii barbaada. Industirii xixiqqaa barbaada. Tajaajila barbaada. Sana hundaaf carraa banna jechuudha. So haaromee irratti sosochiin jalqabame. Qaanqeen qabatte kun Oromiyaa guutuu fudhattee Oromiyaa guutuu hoggansi aanaa hoggansi gandaa hoggansi godinaa cimee harka wal qabatee hojii kana dhugoomsuudhaaf irratti hojjechuutu irra jiraata. Kana yoo goone yeroo gabaabaa keessatti magaaloomuu sadarkaa olaanaatti ceesina jechaadha. Nama hin magaaloomsina kan jenne sana qabatamaatti raawwachiifna jechuudha. Uummanni keenya qabatamaatti magaaloma jechuudha. So baadiyyaan kan irraa dhiibamu oduun taane kan itti aangeeffamu ta'a jechuudha. Qabeenyi baadiyyaa irraa horatamee magaalatti kan ittiin dheeffamu oduun taane qabeenyi baadiyyaa Oromiyaa kan jijjiiru kan ittiin jireenya haaraa ittiin uumu ce'umsa olaanaa ittiin fidu sanaan immoo bu'uurri misoomaa akka caalmatti lafa qabatu kan itti taasisu oomishtummaa sadarkaa olaanaatti akka dhufu kan taasisu ta'a jechuudha. Haaromee jechuun waa hunda jechuudha. Misooma hunda jechuudha. Kanaaf kanarratti jabaannee akka lafa qabsiisuun asumaan kaasuun barbaada.